Tokko tokko haalli ilma namaa kun nama ajaa'iba. Maaltu si ajaa'iba jechuun keessaniin oolamu. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni warri amantii biraas amantaaf kutaa nu waliin koonne. Viidiyoo kanarratti waa hedduu haasa'uuf deemna. Tokkoffaa irratti wanni ani jechuu barbaade wanni akka gama kooteetti illee natti dhagahame yoo jiraate gariin jaalalaaf gammachuu waliin barataa turanii bakka guddaa wajjin ga'an mul'ifata. Gariin nama akka haati isaa harmeen isaa qorri itti taree aduun itti taree qoraan duudatti isiin baattu qoraan duuda isii nyaatee wantoota akkasii mul'ifata. Gariin nama ammoo quufaan osoo waan takkan argin quufaan dabarsee jechuudha. Yaa subhaanallah. Maaliif jennaan ka quufaaf dabarsee fi ka wanni dadhabbii meeqaan asiin gahee tokkoo miti jechuudha. Tokkoo miti mee ilaalaa. Haadha teenna tana mee ilaalaame. Mee barataa miilana eebbifame keessa namni akka harmee tanaatitti yookaan namni akka gurbaa kanaatitti waan akkanaa fidee uummata irratti mul'isee jira laata. Gariin namaa hoo wama haatiif abbaan isaa dalaydee fiddee isa daraja kanan isa geette nama mul'isuun feene jira. Wallaalaan namaa jechuudha. Garuu inni akkuma haatiin darbii godhaneessan irratti dubbattu isiini itti dadhabdee gaafa argatte gaafa danda'amee argatte birrii haga jettu kana gurgurte asiin geette jechuudha. Bakka inni baratutti ergitee fi kaan gamana deebiste way haadhamu wallaahi haadhamu mucaan kiyya kunu badaa bakka tokko gahee waan irraa qabataaf ulaagaa kana hunda isaaf gootte uf bira dabarsite obboleessi yookaan obboleettiin ijoolleen sammuu qabdu obboleessa ufii kanaaf jette barumsa addaan kutte sababa hangafaati. Hangafaa jechuun haadha akka haadhaa fi abbaatitti ilaalama. Bakka haadhaaf abbaa buute barnoota isii gadhiiftee maatii ufii gargaarte isa gargaarutti dhaabbattee jechuudha. Haati haadhoma itti dadhabde garuu ani kana ajaa'ibu ka obboleessi addaan kutu ka obboleettiin siif jettee addaan kutu. Mee namni waan haadhaa beeytan silaafuun beeytan namni keessattuu obboleessaan yookaan obboleettii hin faarfamtu yeroo baay'ee maaliif jennaan gariin nama waan diddaaf akkanumatti barnootaan adda kutte si'a. Maatii keenya kana gargaarree mee isa kana waliin guddifnaa fi ijoolleen hangafaa hedduun baay'ee miidhamti jechuudha. Ijoolleen dhiiraa wallaahi batalayyee akka ijoollee shamaraatii miti haadhaaf baay'ee dhibbatan. Haadhaaf baay'ee dhibbatti ijoolleen dhiiraa jechuudha. Kun beekamaadha. Akkuma ijoolleen shamaraa irra caalatti abbaa jaalattu osoma jaalattu abbaa jaalatti ijoolleen shamaraa garuu ijoolleen dhiiraa haadhaaf akkaan lafeen caba. Keessattuu hangafni jechuudha. Ilmi hangafaa haadhaaf yeroo kamuu miidhamaadha. Kana jechuun maali? Haadha ufii tanaaf jecha qoraan kana gargaaree bakka tokkoon gahee obboleessuma keenya kana tokko keessaa ol kaafnaaf jecha kana ta'e jechuudha. Gariin nama akkuma argaa jirtan kana hoo jaalalaanis ta'ee haala niitoo maatiinis barumsaan isaa gahu garuu gammachuun isaanii gaafa waliin bakka tokko gahanillee gammachuun isaanii haala kanaan ibsatanii jechuudha. Gariin gaddaan ibsatan gariin gammachuu haadha yaa rabbii faajee haadha tiyyaa tana yaa rabbii ati lafatti hin ganne jedhee gammachuu haadha ofii ibsata garuu inni hoo akka argitan kanatti ibsata jechuudha. Jaalalli namaatu gargar akkaataa garaagaraatiin ibsata namni jechuudha gammachuu fi garuu hoo obboleessa keenya kanaan rabbi ol si haa fuudhu bagaa rabbiin darajaa keetii fi darajaa ati geette illee haadha kan kee rabbiin baga si argisiisee jennaani mabruuk inshaallah nama amma harkatti deeffateetiin yoosuu yeroo gabaabaa keessatti harmee ofii gammachiisee waliin gammadu rabbi si haa taasisu. Eebba qofaan gammadu miti namni eebbifamee hojiitti gabbahuudha waan biyya keenya san keessatti biyya kam keessattuu eebbifamteef daftee hojiitti gadi hin baatu jechuudha. Kanaafuu
إنما كم هاتي ساتون قصلا باتي الدبابي قبتي أكاتا هاتي ساتي دا أبدي أسينجت مدسيني تشود والله لازم ديرا نماتي جرين نما هو ما هاتي دو قدستينو والله بالله باسو متي كلاسي هاتي بريتقو هايرجتو في قدو هايرجتو في وما سنتي نياتي تنشفري أكفيدتا جتشود هاتاو هو أمانتين تميو أمانتي فدان وردوفا أمانتي فدان حقاقا باتو نمني أكاتا بدتي إلمو في أرقو سينفيدو أكاتا محالو مغاري رتي سارقو فيني إلمو في تنيجود أمانتاتينو كغاري ترقو فيداني الحمد لله رب العالمين ولو ما قلتي حرميتينا وبوليانتينا أبوني كينا ورّو بولي سافقو كمتا ورّو بولي تفقو كمتن نمني حقا هذا فبجبا تنجرو جاچودا وهم تجعل أيو بقى قمدني سنين جنة نما إن شاء الله ملي عمري ديرتو سنين كني فيا قوتو سنين فكني قمتشو تلابتو ربيني سنة عرقسيسو أما اللي بدينا يساني إن شاء الله كمين دهر كان قهة تاتين نما نياتي ilmi keessan yookaan intalti teessan isin gammachiistu rabbiin isiniif haa godhu walitti isinii haa dhaabuu jennaani wallahi akka bara kanaatti qallal namatti hin tolu dhugaa dubbachuu fi eebbi bara kana qallal namatti hin tolu alhamdulillah in beeytanii waggaa 3 darbee afran taree laman taree ijoolleen keessattu akka barattoota oromiyaatti baay'ee ijoolleen kufiinsa jiraa osoo hin taane maal beekam waan kana jechuun baay'ee nama dhiba ijoollee ciccimoo hedduutu uf duubatti bakka gahan gahanii uf duubatti deebi'ame alhamdulillah garuu bara kana carraa oromootiin hatti fakkaata ijoollee baay'eetu ba'e alhamdulillah ala kulli haal eebbifamu qofaa miti innama inshallah tingad dhaabbatee hojii keessanis waan eebbiftanii eebbifamtaniin waan hunda argattanii nama irratti bobba'u rabbiin isin haa taasisu isiniin jedha buleeyyan kiyya kaduubaan dhufullee inshallah warruma akkanatti milkaa'u rabbi isin haa godhu ijoolleen teenne hedduun ka dadhabbinni alhamdulillah barnootaan dadhabanii odoo hin taane dadhabbinnan beeytanii yoo isiniin jedhu haaluma yookaan diinagdeetii fi haaluma biyyattiitiin baay'ee kanumatu duubatti isaan hambise malee homa dadhabbinna qabaataniitii miti alhamdulillah akkasii isiniin jedhaa jajjabaadhaa kaduubaan dhuftanis kaduubaan dhufus akka fakkeenya isinirraa fudhatu isiniin jedhanna sheekoleen teennas bara darbe hedduu isaaniitu eebbifame alhamdulillah rabbil alamin jabaadha like share subscribe godhaa